isatti balleessan jedhe. Sangaa jennaan, hoolaa jennaan, qarshii jennaan. Hoo arra akka yaa qaroo ija kootti kanan ilaalu abbaa koo faadha kun irraa fudhachuufi. Saramaazzarii keenya fixee hoolaa hoo jedhe nan geessa, sangaa hoo jedhe nan geessa, qarshii hoo jedhe nan geessa. Otoo fi nyaadde dhugiinan isaa qalee laadha. Qoonqoo ijoollee kootirraa fuudhe. Amma kana boodammaa. Arragaa takkaatiyya takkaateeti. Uguma waaqayyo taate waaqummaan kee irra hin ba'a. Hoo maalan isatti balleessa? Ozuun isaa laadhuu osoo narraa nyaatu na nyaata. Akaaka'uu ko, akaakayyuu ko, sanyii ko, qomoo ko. Waaqayyo akka ashwaaduu nu baay'isee jiru. Akka nama sanyii zarii qomoo hin qabne takka takkaan guuree nyaate. Kan sangaa nyaate sanga'u, kan hoolaa nyaate sanga'u. Har'a tanatu si nyaata. Tanatu si nyaata har'a. Kanatti mannisu. Innisu qaama. Qaaroo ija kootiin natti dhufe ka. Waaqummaan isaati fi har'a kaana. Ani kaarra dhiira miti. Tinaqee tanan muka tanas asii muraa. Galma ishiitti abiddan ishii lokkosaa ishii biliqa godha achi keessatti. Wanti baate haa baatu. Ay. Yaarme. Waan ati jette tokkoon isaa dhageera. Arme. Akkam beektay. Seexanni kooyi shugguxiidhaan hin du'u. Dubartittii irra kan jiru koo hafuura hamaa ishii keessa jiru sana malee dubartittii miti kan kana gochaa jiru. Harme maamnan dhageessasse yeroo hundumaa wangeelatti amanaa gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu keessanii godhaa jedhan isinitti hima. Maal taayuu na dhageessan? Seexanni koo hafuura hin mul'atu harme. Inni koo massaaraadhaan kan du'u miti harkaan hin qaqqabamu. Wangeelatti amanuudhaan hojii diina kan diigamu. Wangeelli humna waaqayyooti. Wangeelli sagalee waaqayyoo isa jiraataati. Humna hojjetu isa of keessaa qabudha. Billaa gara lamaan qarame caalas kan qara qabudha. Hafuurri hamoonni wangeelan mo'amu wangeelan malee akka keemmoo shuggutiin handuusaa yoona wal fixaniyyuu eerame. Kanaaf harme. Amma yeroo keessa fixee abbaa fi haadha kee oolfachuu barbaadda yoo ta'e kootu dafii gara Yesuus. Amanii Yesuusin fudhadhu. Yeroo sana galma diinotaa diiguu dandeessu. Yeroo sana dhammaanci hafuurota hamoota kan sin baqatu. Maaliif rafarra buttusin? Yesuus jireenya. Warri isatti amanan ikkoo osoo du'aniyyuu hin jiraatu. Harme. Waan sin jedhu daraa keenya dhaga'e. Seexanni ijaan hin mul'atu. Wanta xiyyeettidhaa yookaan immoo shugguxii kanaan rukutamuu miti harme. Kanaaf Yesuusitti osoo amantee osoo Yesuusin hundumti keessan amanattanii fayyisaa lubbuu keessanii gootanii oduu fudhattanii qaalluu taatee, xonqolaa taatee, xibaartuu taatee wanti tokkoyyuu isin irratti hafuun argatu. Wanti tokkoyyuu isin miidhuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo akkanumatti tola isin fayyisa. Tola birummaa aduu isin baasa. Tola hidhaa cubbuutti, hidhaa du'aatti isin hiika malee warqeen meetii miti saantii bishaan isin irraan barbaadu jechuudha. Kanaaf harme waamicha kana nan tuffatee nan didiin harme adaraagee. Amantii amma dhufe maaliiti kun durumoo jira kun wangeelli kun nu bira hin geenye malee ala ufaafoomee lafaaf samiin kun dunuumamin jira ture. Wangeela jechuun sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo immoo mataasaa waaqayyoodha. Waaqayyo immoo jalqabaaf dhuman qabu. Harmee waan asiin jedhu na dhagaye. Amma yoomitti guyyoomfamtan
amma yoomitti ishedati maal beekta maal na gorsitaa maal beekta kalee dhalattee xara na gorsitaan haati simmooni suufii kana tamaarranii beeka jettee amantii kaleessa qamadii kunoo maal jedhanii ijoollee qamadii adii tokko nan beeka argisee kun nufu waan saalbaashii fi nyaatan dhufe kanaan immoo na goyoomsita ayi na dhiisme anuu nan beeka wannan godhuuf jedhu ati natti nimtu isheen kun laal goota caalu lafaan dhoofti goota caalu takkittiin ishee dhimma baafti akkamitti namni xuufii kanaan kitaaba kanaan amma namni hafuura hamaa lafaan naa gowwummaa maalitu kun inni sumaaf haa ta'u ani kaayyoo koo beeka ani wannan godhu beeka kanaafuu amma waanuma tokko malsi tokko natti hin deebisiin ka'e na biraa ba'i aariin isarraa qabu akkasitti hin baane deem ka'e fuula kooti maal ishiin tun har'a dhalatte tarra mana gorsiti immoo